nuti du'aata dhabuudhaan irranne moo du'aata akka qabu dhabuudhaan irranne da'awaan bakkaan salattuu waan biraa dalagu mee isuma tana daddalagee masruufaa fi kana har'aa harkadhu jiruu har'aa harkadhu waan je'an takkaa miti da'awaan waa waan sagalee abaluu fakkeessuudhaaf an sagalee sheekha abaluutiin akkeessa sagalee daa'ii abaluutiin fakkeessa doktor akkanaatiin fakkaadha akkanaan fakkaadha hefziirraa mee kiraan gorsuu danda'u jedhanii miti dura hojiin tun hojii rabbiitii beekuu qabda shayxaanni karaan inni irra namatti hin seenu si hachisiisuurra si hamachiisuurra zinaa si goosisuurra guruura jentu ibsi deessisu katolcheen fayyaa ta'in nabiran jirtu kadoo goggoreen siifin irra dabraan nabiran jirtu jee khutbaa duraa keessatti khutbaa kan keessatti xiilaan namaanii biraan hin qabu habalee malee manaan itti nama hidhuun qabu qabrii malee akkasii osoo barbaadanii gurbaa dardaraa tokko garra jira ni hamaadha jedhu majjaaji bar inni gaafuma haadha harma hodhuu ciniinee dhiiga tuuta jedhu الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد أيها الدعاة والعلماء والمعلمين أحييكم بتحية رب السماوات والأرضين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيجار ربي غيّف هرفت صلوات النبي رب فد إسن السلام بودا فكلمتي أرجو أن تكون موجزة بعنوان التربية بمعنى توجيه المعلمين وتوجيه المرشدين وهداية المرشدين كلمة لها أهمية في الإسلام علماء الإسلام توما تدوري الرد بچو يانو خنا بحثي الرب قرن وان الرب بحثي قرن مالي لماذا لا تؤتي الدعوة ثمارها مالف دعوان بوفسم من قبله يخين بوا خنو دده نوتي دعاء تدبودان الرنمو مو دعاء أكك أبو دبودان الرنه مالي رغادا دعاني أكك دعاء تغرتي أمانتي برا لالودان هدومين زاني لالودان كي أمس زاني لالودان أكت إسان أماز دي بأني ماديا ومعنويا قبينيا دينك ديران سوسو حلالو دان دوغاواتك لكن هم جروحو أكا جروتي واني خنه بوا خنه أرى سغنتان تنيا سغنتا دعاء تقبعي سوراتي سغنتا دعاء تقومي سوراتي سغنتا دعاء تقومي سورا خنا duraan illee hedduu itti yaadaa ture laakiin eegaa akka godina Harargee baatti itti gaafatamaa da'awaatii fi du'aa tanaan jedhan booda hedduun irra barreessaa ture bakka sadiittiin irra barreesse jechoota hayyoota jechoota ulamaa'oota beeytoota warra na dura fudhatan waan tarkaanfii waan tanarra fudhatan laalee takka daa'ii oomishuu daa'ii qopheessuu inni lammaffaadha daa'iin qopheeffame san akkamitti da'awaa san qopheeffata i'daadul kalima akkamitti muhaadarumaa'u gorsumaa'u qopheeffata akka mufaajaa isatti hin taane tasa isatti hin taane waan dhufe irratti akkamitti waan irraan baane mawdu'a irraan baane da'aa namaa kannuu akkamitti danda'a lamaami خصدفا كيف يلقي إيجا دعوة فوري بودا أكمل نما كنا داي ومشو داي نكمل دعوة كبيسا في أكمل دعوة ديسا الرزان كيسا تدراسون قف يوني في سان نوجيسه ما تدورين سنو مقفرة إن شاء الله إعداد الداعي
daa'ii oomishu durarra wanni beekuu qabnu da'awaan tun hujii eenyuuti duraa barrume da'awaan hujii rabbiiti wallaahu yad'u ilaa daari salaam iji rabbiin subhaanahu wa ta'ala yeroo da'awaa gootu hujii rabbiititti akka harka galfatteef laaluu qabdati da'awaan waanuma qotaa abaluu da'awaa godhee bitii jaan takkaa miti da'awaan hojiidhaa miti dalagaa bakkaan salattuu waan biraa dalagu mee isuma tana daddalagee masruufaa fi kana har'aa harkadhu jiruu har'aa harkadhu waan ja'an takkaa miti da'awaan waan gosummaaf ergamaniif takkaa miti tan naannoodhaaf ergamaniif takkaa miti da'awaan waan warra siyaasaatiif ergamaniin takkaa miti da'awaan dura hojii rabbiiti hojii namaa dura hujuma laaluu qabda sharafni hojiidhaa sadarkaan hojiidhaa hojii san eenyu dura karaa godhe eenyu waan san dalagaa dhalaalta rabbiin subhaanahu wa ta'ala anaa daa'idha ifin jedhe anaa da'awaa godhaa anaa karaa daarussalaamin nama yaama salaamaa addunyaatitti salaamaa akhiraadhaatitti rabbiin nama yaama jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala eega daa'ii ifii ta'e eega ifii khayaamu ta'e isaan nama kana tolcha isaa qopheessa jechuudha daa'ii isaa qopheessa amma kulli nama dura ambiyoota namni walitti dhufee nabiin kun nabiinuu ta'uu jeen jiru wallahu yajtabi ilayhi man yashaa'u wa yahdi ilayhi man yunib ji rabbiin subhaanahu wa ta'ala allahu yajtabi ilayhi man yashaa'u khara diin saatin nama yaamuudhaatti nama fadheefamaaf filata jechuudha ulamaa'oota haa ta'u du'aata haa ta'u nama beekamee da'awaa godhu kana hagandi wal mari'atee awwa mucaa warraa bolu sun da'awaa nu godhu jedhanii filan ni jira hin jiru kanuma barateetuma rabbiin filee ganda keessaa mul'atee kanuma da'awaa godhu garta malee namni filatu hin jiru rabbumaa fila malee ammoo wayahdi ilayhi man yashaa'u jedhe waan da'awaa godhame san qeebaluu immoo kafadhe rabbiin itti man yuniib jedhe wayahdi ilayhi man yuniib waan isaan da'awaatti godhan san qeebaluu immoo khaf diin saa kara tawbaadhaan deebi'aa ta'e kara haqaa deebi'aa ta'e qaceelchaa jedhe naasiru sa'adii jedhanii kitaaba tafsiira isaa keessatti tafsiiru sheekh naasiru sa'adii beekamaadha tafsiiru kalaam ilmannaan akkini jedhe waa lama bakka tanatti adda laaluu qabna jedhe gama da'awaa godhuudhaa hafadhe rabbiin itti filata jedhe da'awaa san qeebaluuf ammoo nama sababate rabbiin itti fila jedhe nama hamtuurraa deebi'aa ta'e nama karaa haqaa deebi'aa ta'e rabbiin san godhaaf ilaaluu qabna jedhe saniif illaa da'awaa rabbiin nama filaaf jechuudha namni rabbiin fileef kuni dura irratti eenyu enne ambiyoota file rabbiin da'awaadhaaf dura eenyu da'awaa godhee baruu qabna laa da'awaan waa waan sagalee abaluu fakkeessuudhaaf an sagalee sheekha abaluutiin akkeessa sagalee daa'ii abaluutiin fakkeessa doktora akkanaatiin fakkaadha akkanaan fakkaadha hifzii irraa meeqa kan gorsuu danda'u jedhanii miti dura hojiin tun hojii rabbiitii beekuu qabda namni tokko bar hojii namaan balleessin siin jaadin agarree eegasi rabbiitiitu da'awaa tanarra abbaa kaayyata warri inni irra kaayyate kun ambiyaa tana rabbiin ni qopheesse akkitti qopheesse dura uumamaan qopheesse ambiyoota keessa babbareedoodha ambiyoonni rabbii kan uumaadhaan arrabsuu dandeenye miti akkasi wajjin hin deebi'ammas gosa irra caaltuu yeroo sanii keessaa ergata akka isaan khalqan wa khuluqan haalaa fi amala isaaniitiin haa taatu uumama isaaniitiin haa taatu akka namni karaa ittiin arkan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam ikkini jedhe ani jedhe nikaa jaahiliyyaatiin osoo hin tahin ilaa guutuu siidha hortee tiyya nikaa islaamaa kana fakkaatu keessaanii rabbiin naas baase jedhe akkasin rabbiin tiise akkasi qopheesse eegasi maaliin tiise alcisma jenni tiise tiika kanneef ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا جي ربي سبحانه وتعالى نص سبات سيغن جي يرو إنسان وأتيس تنودلغي تندلغي جني ودوا لو تدهنوا فيدهنون جان لكم دينكم ولي دين جي جان وانس ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا جان نتيس أكل جندوبا كل نما دعوا قدوتو
tiifamuu ambiyaa sanirraa qooda qaba jan maaltu damaana ta'a maaltu wabii isaa ta'a beeyta diin san jala deemuudhaatiitu fastaqim kamaa umirta jaa istiqaamaa saniif sababaa sii ta'a jan silattuu kullu banii aadama khattaa ilmi namaa hundi dogoggoroodha irra caalaa warra dogoggorummoo warra tawbatu irraa deebi'uu ji'e akkasumaan immoo lakkuma ati shari'aa tanatti dhiyaattu rabbiin si tiisuudhaan sifa ambiyaa sanirraa waa xiqqoo sii kanna jira guututti illee tiifamaa ta'uu baattu lima taquuluuna maa laa taf'aluun jaa laa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum anhu ja'a ani fi tanatti isin dhorkee tanatti dalaguun fadhu ja'a ismaa sun irraa qooda qaba jechuudha kana malee ammas mucjizaani rabbiin qopheessa daa'ii ismaa malee mucjizaa kannaaf mucjizaa tanas daa'iin qooda siirraa fudhachuma qaba jan maanaan siidhaa namni waa nama himu kun akka nama sadaqatuuti hawaatti himan kun nama sadaqatee waan akka nama jala qabatee fudhatuuti memma nu kana keessaa namni sadaqaa kadhatu karaarra deemu yoo nefi qarshii kan dheef namni irraa fudhatu ni jira deem mal naa kan dhataame yannaan ka kasumaami nama isaa gadiirraa namni waan fudhatu laakiin ammoo abbaan qabeenyaa tokko yoo nefi arras xoota hadiyyaa jee surprise amma baate san baqa jee kompiitara taatu waan takkasii kannanaan bixii nafsiin irraa fudhatta jechuudha akkana jechuun namaa olin namni yaadurraa waa fudhata wanni ambiyaa mucjizaa kanneefiif maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanni mucjizaa kanneefiif maaliif waan takkaan isaanii ol godhuudhaaf jechuudha ammas mucjizaan tun zabana hunda wal dhabdi ta zabana Ibraahimii fi tan zabana Muusaa wal dhabdi tan zabana Muusaatii fi ta zabana Iisaa wal dhabdi ta zabana Iisaatii fi tan zabana Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam wal dhabdi asirraa maaltu baratama jedhan duuba tanawwu'u usluubi ad-da'wa karaan da'awaa ittiin godha wal dhabaa min mantiqatin ilaa mantiqatin wa min qaarratin ilaa qaarratin wa min qarnin ilaa qarnin gaafa teephiitti gadhawan sanii isatti maalirraa gorsita aboo teephii muuziqaa akkana dhaggeeffattanii teephii jetta gaafa miimoorii jetta yoo harma teessee teephii jette namnummaan taa'u kun se'eessa jira damichi siijjaan jechuudha waan jala tarkaanfatta jechuutis jala tarkaanfatta lubbiin diin jijjiiramu diin inna diina inda Allahi al-Islaam laakiin wasaa'illi akkaataan ni jijjiiramu akkaataan itti daawaa gootu wanni ammaani fakkeenyaaf kitaabaan qopheesse maqaan isaa maal jedha alfawaa'idul jaliyyaa fi i'daadi ad-daa'iyati al-mithaaliyyaa jedha eenyuufiin qopheesse ummata tokko ka biyya jiruufiin qopheesse du'aata suniif maal xiyyeeffata akkaataa guyyaa jummaa godhan gorsan ummata gartee akka wasana dachii walitti hin nyaanne gorsan ummata gartee ijoollee barnoota irratti yeroo sanitti akka hin qisaasne gorsan akkaataa nagaan biyya san keessa gartee itti deeman gorsan irratti xiyyeeffata hogguun ifin dhufee keeniyaa dhufee obboleeyyan keenya kaas jiru du'aata kanaan godha jee sagantaan tiyyesu wal dhabdi maaliif qabxii da'awaa keessa wanni jiru tokkoffaa irratti diraasatul bii'aa allatii yad'uu fiihaa والتعرف على أحوال الشخصية المدعوية نانو سنقردو جا نانو أمة غنا سبردو جا إيسا جراني مالي هبردو جا فمن ذلك تقوم على الأهمية فالأهمية أولويات وانجن تمتو إساني برباجزا نمدي جادي تو بيادي مي والله ورارر كي غنان سيامك كركي alhamdulillah obboleeyyan kiyya halkan osoo jimaa qamaatanii barmakkatti halkan osoo jimaa qamaatanii laal galgala salaata subiin dabarsinaa jeje biidin itti yoon tun jimaan haaraamittuu beekanii nama jimaa harkatti harkan hin dhiisan jimaa salaa guyyaane qabaanii namma ka'a ellaanuu da'awaa godhuu maleedha yaanni ummanni sun ummata akkamiin ilaalin hogguun ifin dhufe matee sanittiin deebi'a leenjiiniin achi qopheesse achumattiin hogguun ifin dhufe haala taarke asuma dhiisee leenjiin teessan ta kophaa taate jechuudha
tabiraa taate jechuudha. Maaliif jennaan leenjiin isaanii gorfam isaanii eegamtu san kan asiif hin eegamne. Maalirraa dhaabbadheeti kaniin kana godhe jechuudha. Wanni waaniin asii yooniif hin gorse yoon biyya dhaqe samaal haasawanaan jaanii jira. Ta isin keessa jirtan. Teessan ta yooniif hin achii fidii asii gorse samaal haasawa waan tana biyya malee ni jirtisa warra jedhuuf jira. Maaliif jennaan intaqaltu min bi'atin ilaa bi'a wa min ardin ilaa ardin doola doolaan. Wanni taayushni jireenyi wal dhabe jechuudha. Daa'in dura kana qophaa'ama mana kana namni jaare ogeessaa jaare. Ogeessi itti bare yoo ta'e mana tokko ni ijaarettee immoo ogeessa itti baru tokko ni dhiiftaa mana. Ni dhiiftaatti. Ittiin dhiiftu muuxannoo isaa laalteeti. Waraqaa isaa laaltee dizaayina baasee akkasitti sababa sun mana jaara. Nuti bar daawaa teenya itti barama. Itti barama daawaa. Eetuma laal walillaaquu achii walillaaquu sababni maali? Ulamaa'ii teenyarraa warra jaami'aadha baratee yuunivarsiitii baratee eegas waggaa 2 kulliyatu da'wati wal irshaad leenji'u jira. Eega yuunivarsiitii irraa barate laal osoo yuunivarsiitiin baratiin ifiifuu kitaaba xulug godhe. Eegas jaami'aa islaamiyyaa dhaqee barate. Eegasi kulliyatu da'wati wal irshaad kollejjii da'awaadhaa ji'a seenee barate. warroota zabana kanaa kan kulliyatu da'wati wal irshaad jaare keessaa tokko Aliyyi Mahfuuz janii biyya Masriiti. Kitaaba Hidaayatul Murshidiin jedhu kaaye warruma waa gorsu kana qaceelchuu jee. Warruma waa gorsu kana jechuudha. Akkini jee Ibnul Jawziin aysaru xariiqin wa ashalu xariiqin lishayxaani liddaa'i an xariiqi التعجب والغرور والكبر. فلذا يجب على الداعي أن يدرس هذه الطرق. خرالا هفان شيطاننا من سينو داعي إفاجئ بسيسجي لا لقول في دعوة قوتي والباتي ما شاء الله حديث كان حفظ في دود ديسي قرآن كان حفظ في دود ديسي سيكا جمجيسيتي akka ka'annaka gutta ma'araka ispoortii taatee laal nama kana hunda daaraa gootee tokkotti laal gammachuu akkasitti dhageessiseeti khalaas wali anta malakun kariim wa ghayruka shayxaanun rajiim. Khalaas xiqqoo malee akka waan ati jahannam keessa laal bakka sanii namni si dura dhaabbate jahannam keessa bakka sadi akka waan laal deemee akkasi suuta kopheedhaan mee ridwaanoo jeeni qaamalee kaa jannataati ridwaan meeqal mee sanbadi jee ifilaal saffi ashaabul yamiin keessatti akka waan ifla harkee wasaabiquuna saabiquun keessatti harkee hoggu akkas godhe shayxaanni kontaraata fudhate jambuli khalaas guli in guli ifi nama qaceelaadha namni biraa isa malee jallaadha huwa bimanzilati malakin kariim wa ghayruhu shayxaanun rajiim. خلاص نما هون تيجي كأنيات الله لجوا شيطان خران إني نمت إنسان بدي سهاتشي زورة سهامتشي زورة زنا زوجي زورة غرور جنتوبا إفسد هذي خلاص ما وربي يقول جورة سيازاقنا لا هولا جفتانيتي جما جمي جني وللركاسة جن وللصداتنا akka saahibaatitti akka firaatitti walirra kaasaa jiru silkii chikaayanii inni guyyaa akkanaa sababa nama isaatiif jechaadha waan akkanaa seera xaasee akkana godhee waan akkana godhe gaafa akkanaa ammoonni namarraa waan seera hin ta'in namarraa fudhatee gubboo saabuntaa namarraa fudhatee kana godhe jedhu guyyaa kana akkana godhe jedhu. walirra kaasanii walirra kaasan feta ifirra kaase jennin ani irrinni khija akkana jee ifirra kaasa eessa jira duubarra akhrijuu anfusakum siif galee ittahimur ra'aya ammas ayyuhannaas ittahimur ra'aya hadhihi kalimatun li ashaabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyam al-fitan gaafa fitinaa gaafa sahabaa wallolte san akkana jaaje warra rabbii wafar ayyuhannaas ittahimur ra'aya yaa jara keenya takka fiddeebi'ame mee arra fiddeebinee jirraa dura du'aanni
yoon wal mari'anne samaaliif da'awaa numa godhamtii bu'aan hin jiru maali takkaa yoon waliin jenne jara tokko warra artistoota tokko akka carraati wajjiteenyeeti mee yeroo muuziqaa baaftan san akkami baaftan jennaan haasawan amata kana maal irraa baafnannee gaafa qabsootis wal mari'annee kanaa fi kanarraa goona jedhu daa'im bakka hundarraa waa fudhachuu qabu gaafa wanni kanaa dhuftees namni wal jibbees maaliif namni wal jibbaarraa baafna jedhan kanuma muuziqaa isaanii jala oofan san ati hoo daa'im isin meeqaatiitu maaltu barbaachisa jee nam meeqaa wajji taa'ee wal mari'ate masjiduma irratti ol bee khutbaan ta'a baluuti irra bareeddu gorsa kaabaluuti irra nama dhageef wala silaa imaammanuma qofa taanee hin badhaa beek silaa amma imaammanuma qofa taanee kaameraan leen hin dhaamsaan jeesira waan dhugaa wal bilcheessuu jira sila waan wal bilcheessuu tanaafus fiimaa beenana wal dorgomuu malee hordoftoota horachuu malee abaluuti irra ilmi mi'aawa jechuu malee yoon wal gamaagamnee irrinni kiyya eeysa gaafa kan bar Hajjaaj ibn Yusuf zaalima dhageessanimi Hajjaaj ibn Yusuf kallaal khutbaa gabaabduun inni godhe je warra Iraaq kan hogguun fi dadhabaman oluma ka'ee je yaa ahlal Iraaq والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق فاعلموا أن الله بعثني عليكم عذابا إني لا أقبل من محسنكم ولا أتجاوز من مسيئكم بارك الله لي ولكم جيت مقتاجي خطبة ذكرت خطبة لما فرتز يا أهل العراق والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وتجيجي فاعلموا أن الله بعثني عليكم عذابا ثم اعلموا أنه ليس لي سوط إلا السيف وليس لي سجن إلا القبر أقم الصلاة وبجيجي بتقولي خلاص بكوزولتي مدين تو كاتا جتي يوم بتا بكيسان تارتي خطول جن فياده إن نبي رنجرتو خدو کو گرن سیفین رضا بران نبی رنجرتو جه خطبہ درا کیستی خطبہ خان کیستی ani tiilan namaanii biraan hin qabu habalee malee manaan itti nama hidhuun qabu qabree malee achumatti irraa bi'anne dubbii eessa isaanii bulchaan isaa yaamee jee Abdulmalik bin Marwan Hajjaaj bar bulchaa guddaa mi Iraaq qofa irra godhe gaafa Iraaq irra godhu gaa seenaan dheertuudha akkina ijoo kitaabni seenaadha warra Iraaq kana dadhabamee jee zabana san khaliifaa dhaqu hunda nijjeesan waan biraa dhabaniiti dhagaa imaamaa janii ka imaamni assalaamu alaikum ugu jeetaraa takka takka onni irraa buufna janii itti gadhiisan namuu keessa fudhatee budawwara keessa gaifata jedhe hogguu imaamni assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu jedhe bismillaahi jedhii tanaa takka takka kana jechuun waa onnee torbaan kana horate asitti irra naqu akkasii Hajjaaj xiqqatee waa xiqqoo ta'a nu majjeesan yeroo kana waan inni rakkate Abdul Malik yaa boo warra Iraaq kana mee kamiin godhaa jennaani namni tokko mustashaara isaarraa warra Iraaq kana silaa nama barbaannee fi gaarii jedhe maaliif isaa barbaannennaan nabii rabbiitii sallallahu alaihi wasallam hadiisa tokko himuun dhagee hadiisa tokko nugee nabiirraa jedhe warra saqeef kana mubiirii fi kazzaabii keessa jira jedhii namticha kaan nama fixu tokkoo fi خجيبا تكو كيسه جري جني خجيبا مختار ابن ابي عبيد الثقفي جيسني سن مختار غاغابتو نبي جمعه همته قبود الله اسلام او تاوسن غاغابل لولا خاسه مختار سن دبره مبير نمت چديغنا ما گنق مجرم بدا تو کوتي تو سقيف كيسا او مجي سرا گوسا سقيف كيسا نم بدا نو بربادني اكازي اوسو بربادني غربا دردرا کو گرے جن ني حماد اجر حجاجي بس inni gaafuma haadha harmoo hodhuu ciniinee dhiigatu ta'e waan hin barbaadu inni aannan siidha irraa qayyate hajoollee akkana qonxootti qonxoonnaan hottomaan qaba jedha hajoollee
gaafa ijoollee wajjiniin taphatan dhagaa harka qabatee ijoollee dhagaatti gadhiisee dhiiga suttuuta janjal jee hajjaj akkasitti fidanii guunee fi fidan hajjaajoo jedhini Iraaq irra si shumna akkamii jeniin Iraaq dadhabne gama wayi waan biraa jee nan shoome nama jeen maaliif jennaan yoo taniin tolche fayyaa deynaan jechuu baatte yoo taniin balleeyse maa balleeysite naan jechuu baatte qofa naaf isaa wal dhiifte qofa hoggusi jee gadin warra Iraaqii dhaqu ni taati jee yoo Iraaquma kana haayi godhe jee akkasit dhaqe yeroo sanitti gaa mootiidhaan salaachisa bulchaa biyyaatiin salaachisa khamisa dhaqa jimmata biyyatti himanii bulchaadhaan irra wal baran akkasit gaa namuu dhagaa imaamaa fudhatee dhaqe akka aadaa isaaniitti namtichi ijjisaa waan biraati hangaafaan seenaa tana dubbise kitaaba albidaaya keessatti halkan manaa maadho taaneetiin osoo bakka tana dubbisu qabanii wallaahi kadiin lafa ol kee akkasit dhageettii bisan kitaabu barratti kadii waan illee laalen fele masaa eegasiin laale malee hajjaaj achi duratti laale amma yoo tiktok barratti hajjaaj jettee laalte lubbuu silkii darbii masii jettee ammaa kan akka dalaganii guyyaan seenaa waan kana dubbisu halkan na dhufeetiin baaragee akkasin lafan nageddee bisan na qabani namticha akkanuma laalanii gunni assalaamu alaikum jee abaloo adura darbu abaloo adura darbu osuma jedhee akkana eegareeti khutbaa reefosoon irra naqe hoggunni yaa ahlal iraaq wannifaaq washiqaaq wasuu'il akhlaaq itti jee habalee dharkaa qabammaas akkasuma dhagaan osuma harkanii tana nu muddee yaa rabbi jedhetu fadamu akkasuma dhagaan isaan harkaa bu'ee jee amma isa sanii du'aatarra daa'irra dirra gawaaniin dubbii fide Abdul Malik bin Umar waan gaaf tokko akhbirni bi akhbathi khuluqin fika ya hajjaj jeen ya hajjaj irra bada ala khayti mena yimjeen hajjaj gaafateer ya amira mu'mina firana rada briyen hemi namni ifi saatiif lafa kaa'uudha qaba himennaani ya amira mu'mina yoon ifin siime irra badaan ala qiyyaa wanni nan qabu inni haquudun hasuudun hedduu namaaf inni naafa jedha hedduu namaaf inni naafa jedha nama kanaan jibba jedha amma mee gaafiin teenya inni amma lubbuun teenya keettu alla akkamitti akkasii miti ana wa anta wa anti eenyu irra badaa haala isaa ifi mamma isni galee makkaan jedha rakkoon teenya irra badaa haalaaf wal ifi muudhii isii namni يعد نفسه كأنه ملك كريم لا يعصي الله ما أمر ويفعل ما يؤمر تقوم له بلسان الحال محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد كيف تكنيجي قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني بكيت ثم مسائل في الخيزة تكنيجي إيه أز كيزة إخلاص الركاس وراجراجي لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الله لدعا إلى نفسه جي الرهدون نما خر ربيتين نما ياما يجاتي خر لبوسا نما ياما جي دا إنجرين الرّ رب نوهاك أجل چنهم داوي خوغول كي بلسان المقال أصن تهم بلسان الحال أنا كذا ممالي والنبرا چمنا فيهم غارو منا فيهم موتنو فيهم بيقومس فيهم يوني بذات مالي eenyu quba fittichi qabee jira haala da'awaa keessatti wanni silaa da'awaan tun taatun awoo namni walii daawwitiidha hayyaa binaa nu'min sa'a jeni ber saabaa waliin gattanii awoo mee takkanii amannaa hojjeni mee guyyaan nuti amanne ni jira hayyaa binaa nu'min sa'a yooniif immoo koot takkanii amannaa inni duraanniin kaafiraa yeetuma si gubbaan baa'u namni takka amanuu qabna gatteenye akkamitti amanna waan biraatii miti akkaataan itti amannu iimaana keenya iti anna akkamitti ennee wal gaafanna akkamitti enneeti eeysaanii min ayna uutiina min ayna dakhala naqsu فلماذا لا تؤتي دعوتنا ثمارها لماذا كانت دعوتنا لا تسمن ولا تغني من جوع مالف دعوان تينيا بكر أبدي جنة سلا والغافة شوران نفسه ور سياسة خنين سينجي وسن وهم در وفي كل شيء له آية
تدل على أنه واحد فوا عجبا كيف يوصل له أم كيف يجهده الجاهد إن لله في كل طريقة وتسكينة أبدا شاهد وهم در غرسف رجورا قبدا بير تعنيت بيومتنا بلشوف بتينو مساني مي ايسوف آنغو خيزاني أولي جلق قبوف في الركاز جني وللركاز جني أجيبود سراوني بان نمني قويا تكو إيغا دعواتنا نقول أجي درقا ومتيتو مجمع خيزا وانا كنا سيب نشيخ وانا كنا سيب نندي مسجد قبت تنبه هو نما تو قدو كنجي